Amma medu ay danu jamala nama gini nanti tu bawa itu yo olah le dalam sara kita jira nanti tu dalam bawa yo itu olah le itu doa aja tadi ah 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 lalu sara kita nak kau deh wana jai bawa ini ada sini mag wallahi wana jai bawa ini sini mag ustadam dah kau tu ko wallahi wan kan le nanti tu jini nani mag ada ka Himi waan tokko Ina amma magriba booddee hoyti gaala tokkotti galte beektanii maaltu jinni immoo jinniinu gaalumti fayyaa nama ka'ee diriirfatte qoleen akkanatti gogee hafe boo ajiiba subhaanallah dhumne yarbinya waan turee miti zabanuma dhiyeenyaati laa shakka fi zaalika wallahi waan ani jagiyyaan arge waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaan itti maadda dhagee baddaa waan sheekata jinnii taatanii waan itti maana malee nanniif tulaalamu yaa rabbi nu baasi kana gaa nu bulchi yaa rabbi ati eshi ini munida bonan dira nuti mushrika miti sheek rabbii gaditti dhaggeeffadhu umar nuti rabbii gaditti waan tokko astagfirullah alazim na wallahi waan ajaa'ibaati nitti ta'u guyyaa sadi wayin arge gaaf tokko muxawwaa furdaa dheeraa tokkon arge maal isin warra kanaa nu warra kanaati bakka yeroo baay'ee alhamdulillahi waan rabbiin anaaf ta'e gitaa zikrii kana heddummeessan jettanu alhamdulillahi waan ifanullee miti inna gaaf tokko dhiyeenyuma kana amma waggaan keenya bara amma gaalatti galtee arabni nu biran jirtu ana suudaanii tokko gaalli waan siin taate irraa wallaalleerra nu ajiba amma wama rabbiin ulaa fitetti karee enna bishaan matti karee bishaan mataatti facaatee wallahi laa shakka fi zaalika sahii bara waan ajaa'ibatin itti ta'u qoy gaalatti jinniin gallan gaalatti qoy shee umar qoy gaalatti jinniin inna bishaan qaratanii gaala bishaan waaftanii fayyaa kana fayyuma kana diriirfattee dhiigaa afaanii funyaanii yaasu jammare boo Gali kan dechii kanarraa buqqaatee gaalli kaan buqqaatee badde lafarraa magriiba booda. Eshi ajaa'iba rabbiiti. Wanti kun aanatti jinnii fakkeessite moo gaalumatti jinniin galtee isin gaafachuudha akka gaafeetti. Innaa ka guyyaa hamma guyyaa lameessaa galgala sana arge boo. Asiriidhuma laaftuu gisee asirii kana nasiif achi deemee waa xiqqoo kanan jejjedhaa beektanii saaraadhuma baduudha. Innaa dhaabuudha naan jedhe tokko. Way jejjetta? Laa waan jechuun akkanuma wamangaa qara eega yeruma raftii kiyyaa galgala kana wama waa zikriinuma tokko tokkoon asiif achi miiraa sosocho'ee deddeemaa jedha. Innaa waa'ee kanaa kolkabsiitee nima barbaade malee kana himuu barbaadeetee miti wallaahi waan ajaa'ibatin itti ta'u. Inna amma gaalli kun hin fayyee daqiiquma muraasa keessa fayyee ol ka'eetuma gaala duukaa kute booda akkas jedhee wanni jedhee qabu. Itti qaraateeti? Itti qara'ee bishaan itti waan naqee bakka rukiyyaadhuma mara binaa rukiyyeesse wayii itti lallaa walumarra bubbuusee akka keessanii tartiiba gochuudha boos. Hasbunallah bagaa kiraa fuuldura ta'e wallahi ustaz wallahi bagaa kiraa fuuldura ta'e innaa wallahi gaalli kun hin deebi kaa waan ajaa'ibaati qoyyaa natti kakataatti amma jinniin qoy kan jedheti shee umar qoy yeroo asiitti qaraatu gaalli duraan kufee gaggabee dhiiga yaasaaru achumaan ka'ee deemee fayyee ol hin kaane ol jedhee mataa ol qabatee nu laale gaalumti moo والله العظيم لا شك في الدنيا برا وان قاعدة تري مدي وان حمرا قاعد وانا جايبه تنتو إنها قال كنا فول ذاتين فجأة بيشان نه سودين كم براو اللي بكم برادي وان دير تعرف نيجي ننجر تو قابلنا يروغا لدو سودان إندا كي سودي براوا ميرو فيرا يروغا لي سودان إني في جريدوان وانغالول كاديرا في غالول كايرا بتيرا بو maalati kan garatti qaraate rabbiin harka kireetti fayyaa kenneef ilmoo namaatti illee qara'i egaa jalqabe hojiin kun bareedaadha bar namarratti illee qara'i.
Gaafa tokko wallahi magaalaa keenyatti akka naan jennaan laafoo jinniitti qara'uun akka keessan irree qabaachuu barbaada nama qabanii gatteessuu barbaada jinnii miti namuutiin ajajabsitti bu'aan maal taatan ustaasa jireenya barbaada. Maal eegidda ulee san mana gajara fa'aa hunda harkaa qabdanii rakkoon qabu sana qabatanii deemtanii maal rakkoo qabatee kun. Bakka qabanu kana jabaatan jettan jinnii namarraa baasoo bakka qabanu jira miti maa. Ilama harkeen kee cimaadha yeroo laaltu maashaallah. Cimaadha harkeen kee. Harkee jara diyaadha harkee alhamdulillah. Natti kakatte guyyaa kaa fixeen kaa dubbii koo ahiyyee. Uummata bu'aartina uummata 290 nu dhaggeeffataadha. Amma guyyaa booda borontomuu maali jedheetumaan jedhee namni tokko diimaa diimaanuma magaalatti fakkaatu asiriidhuma laaftuma giriifa seenuu deema. Kappi godheena qabee hadhaa booda akkana jinniititti galteedhee naa ta'e araba irratti hadhaa booda karaa keenya irras hin bahin maqaa keenya sin kaasinaan jedhe boo. Maali jinnii namoo namanni? Hin beeku yeroo akkana jedhe zikriidhaa beetuma yeroo akkana jedhu. Cabbuutee waa tokko nagarre. Jeenya bara waan kaataa deemiti. Har'a booda maqaa keenya illee hin kaasin nullee namatti jedhe. Viivaal jettanii. Bakka sana jijjiirra dhugaarii miti waan akka qayyara dhobboleessoo diina baay'ee jira naannoo sana. Jinni zaahiraan achumaan jijjiiranne silaa achumaan jijjiiranne maa turteen achi irraa deeme biyya sana naannoo sana akkaatan deeme naannoon suni saaraa ajaa'ibaa kana kara tarafa oomaaniitiif naa jiraaniin fi oomaanii hedduudha wanti suni. Godaan saa rafaa wajjin danne bakka gaalli achitti dhumti hinuma dhumti bakka. Har'a booda maqaa keenya dhooftee waa'ee keenya illee namatti dubbannaan qolee keenya akka namichi jira naan jedhe. Bunu baasati yaa faarga namichi yaa. Yaa rabbi nu baasati. Wanta kanaaf inni mudate dhugaadha. Maal fakkaata bifti isaa yeroo laaltu? Jiraan huda. Yeroo laaltu bifti isaa maal magaalaa namni kun. Magaala qallaa dheeraa kana inuma dheerata boo inshaallah. Rabbi nu baaseti yaa Khaliqa. Itti kayyalee bara. Gogaa fuulli isaa kun akka nama aduun dha'e fuulli isaa kun. Innaa isuma akka naan jedhee aboo isin yoo jinoota taatanii naannoo kana jiraatuma nofuma akkanuma jedha waan tokko gaaf tokko namni tokko beekaa nama gurguddaa kana yoo argina rakkisan jettan waan hin gadhiisu akkana waa tokkollee taate malee irraa baru malee. Akkasitti kan ta'e dubbiin kun akkamii narrafe moo utuma dhaga'uun akkas ta'e moo jinniidhuma tabiyaa kanaa qabdi isa jedhu isin waan doktora jinnii taataniif isin gaafachuu barbaade kuraatiin naa kuraa yoo jira. Baay'ee bareedaadha gaafiin kan kee tokkoffaa jinniin gaaratti galtee jennaan atitti qaraatee bishaan itti facaafnaan gaalli utaalee ka'ee ol jedhee sillaalee fayyuun suni alhamdulillah. Ati kan gaalatti qaraatee gaalli fayye inshaallah ilmoo namaatti illee yoo qaraate ilmoon namaallee fayyuu hin dhabu. Inni immoo zaahiraan dhufee si cabbaxee salaam sin jedhee kee lammaffaa maqaa keenya kaaftee naan maal sin jedhame lammaffaa maqaa keenya kaafnaan. Oorugee maqaa keenya kaaftee nullee hamattee waa'ee keenya illee kaafnaan oorugee si micciira naan jedhee. Umar laal qabrii jiraatiin sobee rabbi sodaadhuudhaan dhugaa jiru haasa'e. Wallaahi akkuma kana ani geejjiba usaasa wallaahi oorugee kana micciira naan jedhee. A'uudhu billaa maamata waan. Jechuun xiqqoo bara furuun kan gammaa xiqqoo sirriin jiru bara wayii jallatee raadatu fakkaata xiqqoo. Mee gara asii deemee xiqqoo. Laa wallaahi alhamdulillah inni caafiyaa bi kaamil nahmadallah nashkurahu. Walaakin lahu bakka sana jireenyuma jibbina jira baafadhe ani. Duhuu ati rabbi sodaadhuuti bosona sana keessatti sireen gaddaa gajara qabattee dhaarataa turteeti. Laa achii miti amma kunoo asin jira amma bakka biraan jira waan inni sun asii miti bara bakka biyyi duuniyaan jirre biyya sana bishaan narquudhaaf kiiloomeetira 130 deemanii bishaan naqamee fudhatama. Maaliin dhagaa? Maaliin dhagaa? Laa anaa miti arabaddattee waa itti fidatti fettanii. Amma naannoo kam jirtaati? Amma kunoo alkasiimiin jechuu fettanii naannoo alkasiim rafiyaan jira nama. Rabbi si haa eegu. Amma waa hundaa afeetti zikrii jabeessite. Irriba keessa waan isitti dhufu tokko hin jiru, waan isi rabbashu hin jiru. Nagaan rafteen kaataa? Nan rabbashu alhamdulillah.
Mana ufuk kisa karaan mana ufuk kisa argitu. ofitti niisu. Eh? Ofitti niisu yeroo tokko numan argaa. Maal Walaakin lahu wala manama kan jinnii sana hin argu. Ayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oliin isin galchaa kottaa kolfaa taphadhaa mi'a Shamsu Uyuuni Doktor Roza Razak Doktor Abdurazaki. Umar ambo ega nurra bashin gamba koy. Ganaa waraloo bareeda walalee isa ta'u boleesoo amma nu baxabbatani koy baarakallahu fiika deeqaa tokko. Sigalee amma. Jazakumullahu khair. Maamiltoota jala ta'anii dazaa laanaaranii. Rakkoon qabuute immoo hundi godha lakkam gootan Oliin galchaa dhaggeeffatan yaad. amma walaloo bareedaa sanuu jedhe waan qopheeffattee turra walaloo. Abshiraa ustaazaa musaa keenya. Ustaaza bakka kanatti gaafiin qaba. Hayatal kursiyyee naanam gaafa kaan duraani hayata wayii jira. Hayatal kursi jedhameetuma katabamee jira. Fakkeenyaaf haa jennu suuraa Kaaf, suuratu Yaasiin, suuraa Baqaraa, suuratul Waaqiyaat, suuratul Mulk, suuraa sagal wayii katabamee jira. Suuratul Rahmaan. Garuu quraanii ruqiyyaan amma katabame kun immoo akkasii miti. Dubbiin kun akkami? Eenyu katabe? Maal irratti argite? Kunoo kan sheeka roobee tokko sheeka roobee jedha abbaan kitaaba sanaa laa inni sun abbaa kitaaba sanaan beeku ani wantuma keessatti hin arge barnaamijuma irratti jira kunoo waan kaan illee caccabse kaa nama argan jiru ni jira sun hayata sagal hayata kursiyyi jedhee katabamee jira quraanuma keessatti waa hunda keessattuu ni jira bakka kitaaba barnaamata jalaa jira namni qabdan hin beektanii waan kana. Sheeka roobee jedha? La waa'ee kitaabni nama ruqiyyaan kun kan jaddade maa abbaa isaan beektanii miti egaa ruqiyyaan nama Baqaraarraa Araafirraa Shu'araayyaa akkasii wanni kun nama jaddadamee jiru kun hayata sagalirraa kan jedhu garuu immoo inni duraa inni jiru nama qabatamaan an duraan itti beeku hayata gosa sagal isinii galaraa fakkeenyaaf suuratul Kaafirraa suuratul Mulkirraa suuratul Rahmaanirraa suuratul Waaqiyaatirraa suuratul Fatiirraa hayata sagal wayii Fatihaa moo suuratul Fatihaa hayata sagal waan akkasii jira duraan. Faaxir suuratul Faaxirii. Hayata sagal laa ni nafaasne ammoo inni amma jiru kun immoo akkasii miti fakkeenyaaf Baqaraarraa hayata dhibbaa wayii waan kaanirraa akkas. Karaa gabaabaa Umar keenya. Karaa gabaabaa. Gaafii kiyya naa deebisaa gaa. Laal karaa gabaabaa yoo waan kana hafazuu barbaaddeeti. Quraanni hundi isaatu dawaadha. Quraanni hundi isaa suuraa Baqaraarraa amma suuratul Naas hundi isaatu dawaadha. Keessa ammoo aayaati filattee ofirrattis qaraatu namarratti qaraatus jira. Fakkeenyaaf sanarraa tokko Faatihaa yeroo torba. Sigalee wattaba'uu maa tatlu shayaaxiinu alaa mulki Suleymaana sangaa aayaan yeroo sadii aayatul kursii marraa sadii. Sigalee am yaxsuduun Imraaniin godha torba hanga godha saddeetii hoo. Sanas ni qaraate garuu aayaa irraan sitti maara bakka qaraate wanni gootu. Am yaxsuduun annaasa alaa maa ataahum Allahu min fadlii sana gadi fixxaa. Sigalee achi deemte suuraa Yunus keessa waa waxaynaa ilaa Muusaa an alqi asaaka fa'iidaa hiya talqafu maa yaafikuun kanas gadi fixxaa. Sigalee miti inna haadha alqur'aana yahdi sanas gadi fixxaa. Sigalee jettee gadi buutee kaatee suuratu Saaffaat inni qaraata wa israfnaa ilayka nafaran min aljinni qaraata. Sigalee لو أنزلنا هذا القرآن على جبل سنة قراءة سورة الملك معوذتين سورة الإخلاص كان حفظت أمدت قبض يقرأوا ورلتت إيرا حفظت إن شاء الله يعني تكابا إن شاء الله أكاسي كبجن توتر كيف توتر كنيا واملين كامني إنجي بينا كا ولا لو فويو كن وامبرنو تاتي واي دي بين أمني عندي كابو كان أفان واي كان كاسو بربادي دي كو مفتنا كبجن توتر نماري بس دي في أفرتما جرتني مالي في Umar wayyaa gaade wanniidha. Akkana godha amma sini tokkoffaa quraana hifzii borirraa jalqabaa quraana fazuu qabdan isin. Yeroo kana rabbi isin gaafata beekaa qabdanii nama 300 isin hordofa isinii galee tokkoffaa
Isin amma daawaa keessan malee bakka sirbaas bakka wanni isin